Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 1925 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoo dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii Naayilsaatii fi intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan wixata guraandhala 27 bara 2017 akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti immoo guraandhala 10 bara 2009 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti. Obbo Baqqalaa Garbaafaa irratti akka ragaatti kan dhiyaate siidii dhaggeeffachuuf rakkoo teeknikaan mudate jechuun manni murtii beellama kabiraa kenneera. Mataa oduu har'aa keessaa tokko attam jirtu dhaggeeffatoota keenya hin jaallannee gammadaati. Koomishinni mirga dhala namaa akka sadarkaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaa jechuudha gumiisaa geggeeffatee jira. Haalli qabiinsa mirga dhala namaa hammaataa jira. Kun immoo addunyaadhaaf sodaachisaadha jechuudhaan akeekkachiisa kenne. Wal dhibdee Oromiyaaf naannoo Somaalee gidduu jiru laalchisuudhaanis gama Oromiyaati akkasumas immoo gama bulchiisa naannoo Somaaleeti ibsi kennamaa jira. Kanarratti immoo gabaasaa bal'aa qabna. Dhaggeeffatoota keenya ispoortiif Ameerikaaf uummata ishees ni qabna. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma balleensoo oduutiif gara jaallannitti deebina. Paartii Koongirasii Federaala Oromoof ittaanaa dura taa'aa akka ta'an obbo Baqqalaa Garbaa irratti abbaan alangaa ragaa jechuun siidii waraabame ka sagalee qabu fakkii agarsiisu ka jiru ta'us rakkoo teeknikaa mudate jechuudhaan har'as siidii sana dhaggeeffachuunis ta'e daawwachuun akka hin danda'amin manni murtii beeksisee jira. Galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoofaa irratti mannaa shororkeessummaa ka dhiyeesse abbaan alangaa ragaa siidii kana yeroo darbees dhiyeeffate rakkoo akka qabuu fi dhaggeeffachuufis ta'e daawwachuun akka hin danda'amin ibsamee ture. Siidiin kunis obbo Baqqalaan televiziyoona Oromoo Miidiyaa Neetwork yookaan OMN waliin gaaffiif deebii gaggeessan ta'uun ibsamee jira. Abukaatoo ka ta'an obbo Wandimuu Ibsaa akka jedhanitti kun beekaa namoota hidhaman rakkisuuf gocha raawwatamee fi murtii haqaa hatattamaan argachuuf mirga heeraan kenname ka dhiibudha jechuun falman. Obbo Baqqalaa Garbaas gama isaaniitiin iyyata wal fakkaataa dhiyeessuun gabaafameera. Ta'us garuu manni murtii beellama biroo guraandhala 22 bara 2009tti kennee jira. Fiigicha lafa dheeraatiin badhaasa meedaala warqee kan argate Moo Faaraa dawaa qaama nama dadammaqsu hin gargaaramne jechuun beeksisee jira. Kanas ka dubbate leenjisaan lammii Ameerikaa Faaraa fi atileetota ka biroof waan nafa dadammaqsu kennuun seera cabsu jedhame erga dubbatamee booda Somaaliyaatti ka dhalatee fi fiigicha meetira 5,000 fi 10,000 Biriteeniif olompika darban lamaan irratti meedaala warqee argamsiise Faaraa waan qaama dadammaqsu kan ilaaleen seera addunyaa cabseen qabu jedha. Ibsa gaazexaadhaaf laateen gaazexaa Biriteen Saandeey Taayims akka gabaasetti leenjisaan Faaraa Alberto Salazar isaa fi atileetota ka biroof kana kennuu hin oolan oduun jedhu iccitiin gabaafamee ture. Namoota vaayirasii HIV waliin jiraatan dhukkuba onnee fi dhiiga sammuu keessatti dhangala'u yookaan kan afaan Ingiliziin stroke jedhamu akka isaan hin mudanne ittisuuf qorannaa gargaara Afrikaan kibbaa gaggeessaa jirti. Namoonni vaayirasii HIV waliin jiraatan dhibee lamaan kanaan kan isaan mudatu yoo ta'u biyyoonni qorannaa wal fakkaataa gaggeessan Afrikaa kibbaa wajjin 5 ta'uu isaaniiti. Yaalii qorannaa Ameerikaan kana irratti gaggeessitu ka waggaatti $20 miliyoona 20 gaafatu xumursiisuuf waggaa 6 ka fudhatu yoo ta'u namoota 6,500 irratti gaggeeffamaa jira. Kun kan ta'eefis namoonni vaayirasii HIV waliin jiraatan umrii isaanii dabalaa yeroo adeemu qaamni isaanii keessaa humni dhukkuba ittisu hagam rakkoo kanatti hammaataa akka jiru qorachuuf jedhameera. Yaalii qorannaa kun biyyootii 5 jechuun Yuunaayitid Isteets, Kaanaadaa, Taayilaand, Biraaziliif Afrikaa keessatti gaggeeffama. Nagaa fi tasgabbii addunyaa kan kabajamu mirga dhala namaa bu'uura godhatee namoota bu'aa siyaasaaf fiiganiin sodaa jala seenuusaa aangawoonni waa'ee mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa Zayid Al Hussein beeksisaniiru.
Akeekkachiisa kana kan kennanis kaawunsilii mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummoota walga'iisaa 34ffaa Jeenevaa keessatti gaggeesse irratti ture. Gabaasaa kana Lisaa Shalaayintergee namoota dubbisa. Waraansa addunyaa lammaffaatii booda bu'aaleen addunyaa tasgabbeessuu argamanii turan ilaalchi siyaasaa populizim jedhamu kan uummanni hiyyeessi warra dureeyyiin saamamaa jira jedhu guddachaa deemuurraa kan ka'e dhabamaa jira jechuudhaan akeekkachiisan koomishina mirga dhala namaa olaanaa ka tokkummaa mootummootaa Zayid Ra'aa Aluseen. Waraana addunyaa hamaa sanaa booda waggoota 7 dabraniif nageenyi naannolee addunyaa hedduu keessatti argameef hojiin misoomaa milkaa'aan argame seerri eegumsa mirga dhala namaa chaartarii tokkummaa mootummootaa keessatti tumamuu isaatiif waliigaltee dhaabbatoota mirga dhala namaa sadarkaa addunyaa kabiroo keessatti illee tumamuusaa akkasumas kabajuusaarraa kan ka'e jedhanii jiru. Addunyaan duula ammeenyaa hoogganoonni siyaasaa mirga dhala namaa bu'uuraa irratti geggeessaniin toosisamuu fi waliigalteeree mirga dhala namaa kana eegsisuudhaaf tolfamaniif dhaabbatoota deeggarsa kanaaf dhaabbatan keessaa ba'uun waan baay'ee akka ishee dhabsiisu akeekkachiisan hoogganaan koomishina mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa kun. To those political actors who, as in the days of the League, threaten the multilateral system. Hoogganoota siyaasaa kanneen akka bara ijaarsaa liigii sana caasaa tokkummaa biyyootaa keessaa obbaasuudhaaf sodaachisan yookaan immoo obbaasuudhaaf yaadaa jiranitti fiingeen akeekkachiisaa muuxannoo dabrirraa madde afuufamuu qaba. Calluma jennee adoonnee hin teenyu. Wanni dhabuuf jirru waan baay'eetu waan jiruuf wanneen tiksuun nurra jirus waan baay'ee waan ta'eef. Jarreen siyaasa jallisan kanaaf jecha mirgawwan keenya mirgawwan kabiroos egeree addunyaa keenyaa moggaatti qoonnee teenyee akkasumatti dabarsuu hin dandeenyu jechuudhaan dubbatan Zayid Ra'ad Hussein. Barreessaan muummichi tokkummaa mootummootaa haaraan Antooniyoo Guteresis gumii mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa kanarratti yeroo duraatiif argamanii jiran. Dhiittaan mirga dhala namaa sadarkaa jalqabaarra jiru kun gara rakkoo hamaatti addunyaa kana geessuu mala jechuudhaan akeekkachiisanii jiran. Humnootiin Iraaq magaalaa Moosul keessa ka jiru riqicha akkaan barbaachisaa ta'e wiixata har'aa to'atanii jiru. Kunis hidhattoota Islaamik Steet magaalattii gama dhiyaa keessaa haxaanii baasuuf duula waraanaa erga jalqabanii baatii tokko booda. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp bajata federaalaa kan hojiirra ooluuf yeroo dheeraa fudhatu kan labsan yoo ta'u baasii ittisa biyyaaf oolu sadurii caalaa itti dabalanii jiru. Ministeera Dantaalaa fi dhaabbatootii kanneen biroo kan akka dhaabbata kunuunsa qilleensa naannoorraa bajata ramadan hanqisan Tiraamp. Aangawoonni bulchiinsaa akka jedhanitti Waayit Haawus baasii mootummaa federaalaaf mul'ata qabu kan ilaaleen kaleessa dhaabbatootii adda addaa fi yaadachiisa ergee ture. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp yeroo duraatii fi mana marii bakka bu'oota hawaasaa gochuuf qophiitti jiru. Oduun keenya kanuma. Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Somaalee kan Itiyoophiyaarraa gara aanaalee daangaa Oromiyaa keessaa jiranii seenanii aleellaa kanneen raawwatan hidhattoota ilaalchisee furmaanni akka barbaadamu paartileen naannoo sanaa keessa socho'anillee gaafatanii jiran. Mootummaan naannoo Oromiyaa gama isaatiin eenyummaan namoota aleellaa raawwatanii komaandi poostiin akka adda baafamu waliigalteerra gaamuusaa ibsee jira. Hidhattoonni sun mootummaa naannoo Somaalees ta'e humnooti nagaa eegsisan kan bakka hin buune ta'uu dubbatee jira. Mootummaan kun gabaasaa Iskindir Firoo tujubeetu dhiyeessa. Adda Oromoo Aabboo, Adda Bilisummaa Tokkummaa Oromoo, Koongiresii Biyyoolessa Oromoof Paartiin Walabummaa Oromiyaa kanneen jedhaman turan torban darbe ibsa kana kabaasan. Hidhattoota naannoo Somaaleetii dhufantu aanaaleef gandeen Oromiyaa daangaarra jiran irratti haleellaa raawwatamu kan hin dhaabanne ta'ullee kan isaan yaaddese ta'uu ibsaniiru. Hidhattoonni kun humnaan dachii kan nama harkaa fudhatan namoota nagaa kan ajjeesaniif qabeenyaa kasaaman ta'uu paartileen arfan Oromiyaa keessa sosso'an kun beeksisaniiru. Torban darbe qofaa
Harargee bahaa aanaa Gursum keessatti haleellaan wal fakkaatu raawwatamuusaaf namoonni nagaan du'uu isaanii dura ta'an koongireesii biyyoolessaa Oromoo obbo Tolasaa Tasfaayee ibsaniiru. Haalli isaa Somaalee Itoophiyaas haa ta'u mootummaa naannoo Oromiyaa biratti ka beekamu ta'u obbo Tolosaan dubbatanii furmaata hatattamaa argachuu akka qabullee ibsanii jiran. የተለያዩ የታጠቁ ኃይሎች ናቸው። የክልሉ መንግስት ይህንን ጉዳይ አያውቅም የሚል እምነት የለንም የሚል ግምት። ስለዚህ የኦሮሚያ ክልል መንግስት humnootii hidhatan kan adda addaati. mootummaan naannoo sanaa dhimma kana quban qabu amantii jedhu hin qabu. mootummaan naannoo Oromiyaas sirriitti quba qaba. obbo Lammaa Magarsaa kan beekan ta'uu isaaniitiif jaarsoliin biyyaas iyyachuu isaanii ragaa qabna. kanaaf lubbuun namaa waan badaa jiruuf dhimmi kun oolee utuu hin buliin mariif karaa nagaatiin furmaata argachuu qaba amantaa jedhu qabna. Mootummaan naannoo Oromiyaas gamasaan dhimma isaa quba qabaachuu beeksiseera. Itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ennaa ibsan daangaalee Oromiyaa walitti bu'iinsi sun irratti raawwatamellee tarreessanii turan. Hidhattoonni sun uummata naannoo Somaalee mootummaaf humnootii naga eegumsaa ka Somaalee Itoophiyaa bakka bu'anii jedhan. Aangawoonni naannoo Somaalee Itoophiyaas isuma kana nuuf mirkaneessaniiru jedhan. ባደረግናቸው ውይይቶችም ወቅት ከራሳቸው ከክልሉ መንግስት የሥራ ኃላፊዎች እውቅና ውጪ እንደሆነ እነዚህ ጥቃት የሚያደርሱ አካላትን እና መሪ ገጌስኔትስ በኩምሳ አንገወተ ሞቱማ ናኖ ሰናቲን አላቲን ተውሳኒቲፍ ከኔን አሌላ ሰን ራወተን ከንን ቤንግነ ተውሳኒ ኑፍ ይብሰኒ ጅሩ ዱግማ ነሞኒ ሱን ዩኒፎርሚ ኡፈተኒ ጅሩ ገሩ ኡምኖቲ ነጌጉምሳ naannoo Somaalee bakka bu'u amantii jedhu hin qabu. Somaalee Itoophiyaaf uummanni Oromoo baroota dheeraaf nagaaf jaalalaan waliin jiraachuu isaanii yaadachiisaniiru. Kaayyoon kanneen haleellaa raawwatanii keessaa tokko daangaa bal'ifachuu akka ta'e kan ibsan obbo Addisuun kun fudhataman qabu jedhan. Daangaa ilaalchisee naannolee lamaan gidduu falmiin ture waggoota hedduu dura furmaata argachuu isaallee dubbataniiru. በእርግጥ ከኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ጋር ከዚህ በፊት ከወሰን ጋር በተያያዘ የተወሰኑ አለመግባባቶች ነበሩ። ይህም 1997 ዱጉማ ናኖ ሶማሌ ኢትዮጵያ ወሊን ከነዱራ አለ ዳንጋን ወልቀበቴ ወልኢብዴን አንጊ ቶኮ ኒ ቱሬ ኩኒስ በረ 1997 ሙርቲን ኡመታ ደብረ ፉርማታ ከኔፊ ጅራ ገመ ከናን ፌዲን ዳንጋ በልፈቹዳፍ ጅሩ ኡላጋሳ ከሚኑ ፉደተማ እንቀቡ ሰበባንሳስ haara bu'uraa kan godhate karaa seeraatiin ummatichi murtii isaa beeksisee gama seeraatiin deebii argateera waan ta'eef. Mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo sanaaf furmaata kennuuf miira itti gaafatama guddaa qabuun sosso'aa jiraachuu isaallee ibsaniiru. Mootummaa naannoo Somaaleef mootummaa federaalaa waliin ta'uudhaan hojjetaa jiraachuu isaaniillee tuqanii jiran. Miidhaan lubbuu namaarra ga'e garuu hagam akka ta'e adda baafamaa jiraachuu ibsan. Obbo Addisuun itti dabaluun akka beeksisanitti fedhiif eenyummaan namoota haleellaa raawwatanii koomaand poostiin akka adda baafamu waliigalteera ga'ameera jedhan. ግጭት በሚከሰትባቸው አካባቢዎች ላይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን የሚከታተለው ኮማንድ ፖስት ጣልቃ ገብቶ እንዲያረጋጋ ሰላማዊ ናኖሌ ወሊት ቡኢንስ ኬሰት ኡመሜ ኬሰት ለብሲ የሮ አተተማ ከኖርዶፉ ኮማንድ ፖስቲን ግዱ ሴኔ አካ ተስገቤሱ ሚዳን itti dabalaa namoota nagaarra akka hin geenyeef akkasumas humnootiin badii kanarratti bobba'anii jiran adda baafamanii fuula murtiitti akka dhiyaatan akka gaafataman irratti hojjetamaa jira. Gama biraatiin walitti bu'iinsi daangaa irratti namoota hidhataniin haleellaan raawwatamu laalchisee furmaata arguuf koomaand poostiif naannolee lamaaniin yaaliin godhamaa ka jiru ta'uu waajjirri koominikeeshinii mootummaa naannoo Somaalee Itoophiyaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo Somaalee Itoophiyaa obbo Indiriis Ismaa'eel hidhattoota naannoo daangaa Oromiyaa irraa dhufantu aanaalee daangaa naannoo keenyaa irratti haleellaa raawwataa jira jedhan. Kanneen haleellaa sana raawwatan mootummaa naannoo Oromiyaa uummata Oromoof waaltaalee isaa kan bakka hin buune ta'uu isaaniif humnootiif farra nageenyaa alaa dhufaniin kun raawwatamaa jedhan. Obbo Indiriis raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti uummati naannolee lamaanii daangaa bal'aa kan qooddatan
aadaaf haala jireenyaan illee wal fakkaatu jedhan. Naannoo Somaalee Itoophiyaa keessa kan sosso'an paartileen polotikaa sadii ibsa har'a baasaniin mootummaan naannoo federaalaa rakkoo uummataa furmaata hatattamaa akka barbaadu gaafataniiru. Paartileen kunis paartii Dimookiraasummaa Juubeef Digginnee, paartii Dimookiraasummaa Somaalee Gama Dhiyaa, sochii Dimookiraasummaa uummata Daal Wabii ta'uun beekameera. kadhagaa jirtan as waashingtan diisii irraa kadabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Dhaggeeffatoota keenya qophiin keenyatti fufa. Qophii ispoortii. Qophii ispoortii har'aa keessatti dorgommii kubbaa miilaa, atileetiksiif oduuwwan ispoortii adda addaa qabatee jira. Soraan gara saattan siin dabarsa. dorgommii kubbaa miilaa ijoollee afrikaa ganna 20 gadi U20 jedhan zaambiyaatti itti jiran biyyi 8 irratti wal dorgomuu jira. Pirezidaantiin fiifaa imaltuuf afrikaa jira. Eeguu hojjetan jalqabe afrikaan takkumaayyuu qalbii keessan hin baanee jedha. Dorgommii English Premier League eegii jalqabani 26 keessa jirani kaleef guyyaa dheengadda qof goolii 18tti gale. Itoophiyaan dorgommii fiigicha qaxxaamura addunyaa bitootessuudhuuf Ugaandaa Kaampaalaatti qopheessanii fi atileetota 35 kurfeeffatte lafa qabdi. Babarottoolaan soraa halakeetii tun matoota oduu ispoortii har'aati. Dorgommii kubbaa miilaa ijoollee Afrikaa ganna 20 gadi U20 Zaambiyaatti itti jiran dorgommii biyyiitii 8 irra wal dorgomuu jirtu tana Zaambiyaa keessa magaalaa lama keessa taphachuu jiran. Biyyitii waliin taphachuu jiran Kaameruuniif Afrikaa Kibbaa, Senegaaliif Suudaan, Giinii fi Masri. Biyyitii dorgommii tana qopheessiti Zaambiyaan Giinii 1-2 moote. Goolii tana gurbaa Zaambiyaa ka Awustiraaliyaa jiruuf Paatsen Daakaatti daqiiqa 48 irratti keessa buuseef. Pirezidaantiin Federeeshinii Waldaa Kubbaa Miilaa Addunyaa Pirezidaantiin Fiifaa jechuu Giyaanii Infaantiinoo Afrikaatti imaltuu dhaqee achi jira. Infaantinoon imaltuu qaraa Afrikaa Kibbaatii fi ta Zimbaabuwee fixate guyyaa dheengaddaa Ugaandaatti gore. Pirezidaantii biyyi suni Yuweerii Museveniitii fi bulchoota akka akkaatiin wal dubbate dorgommii U17 ijoollee ganni 17 gadi ka biyyi suni dorgomanillee laale. Infaantinoon gaaf hojii tanaa dorgomuuyyuu Afrikaan gama ispoortiitiin qalbiitii keessa hin baaneeyyuu jedha. Tanaaf jedhe itti gaafatamtuu bulchiinsi fiifaallee dubartii Afrikaa Fatmaa Samuuraa hojii tanaa filadhee jedhe. Naayijeeriyaan bitootessuudhuuf keessa tapha hariyyummaa Senegaalii fi Burkiina Faasoo waliin London keessa taphattuuf qophaa'uu jirti ijoolleellee itti filatte. Taphii Naayijeeriyaaf Senegaal bitootessi 23 jalqaba. Akkuma kanaan Naayijeeriyaaf Senegaal bitootessi 23 2017 gara ji'a tokkootiin duubatti Londonitti taphatanii jechuu. Burkiina Faasoo waliin ammoo bitootessi 27 biyyumsuun London keessa taphatan. Jari kunin dorgommii waancaa Afrikaa ganna lamaan duubatti taphataniifuuf qopheessuuf dorgommii tanaaf achi yaa'a. Qilleensi lafaallee wal barachuuf Naayijeeriyaan taphasiin duratti Senegaal waliin taphatte 16 keessa 8 qof moote 5 walqixxe baate 3 mo'amte. Burkiina Faasoo waliin ammoo marroo 13 taphatte takkumaayyuu mo'amteetiin hin beektu. Tapha kana Naayijeeriyaa, Senegaalii fi Burkiina Faasoon tapha tanaa jedhanii London dhaqan kana istaadiyoomii Hiiv keessatti taphatan. Bridge. Dorgommii English Premier League eegii jalqabanii 26 keessa jiranii kaleef guyyaa dheengaddaa qof goolii 18tti gale. Akkuma kanaan kalee qofa Tottenham Stoke 4-2 moote. West Brom Bournemouth 2-1 moote. Everton illeen Sunderland 2-2 adabde. Crystal Palace Middlesbrough 1-2 dhaante keessa galchite. Chelsea ammoo Swansea 3-1 adabde. Hull City fi Burnley FC'n 1-1 gargari bahan. West Ham fi Watford ammoo 1-1 gargari bahan. Leicester City fi Liverpoolitti garsa sa'aatii lamaan duubatti taphate. Gamhaaniin ammoo Itoophiyaan dorgommii qaxxaamura addunyaa bitootes 26 ji tokkoon duubatti Ugaandaa Kaampaalaatti qopheessanii fi atileetota 33 kurfeeffattee lafa qabdi. Tan irratti reefuu Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa keessaa obbo Duubee Jiloo dubbise maaliin qophooftanii eenyufaatti irratti taphachuuf deemuu jira dorgommiin tunu dorgommii akkamiiti kana jedheetiin gaafadhe akkana jedhu obbo Duubeen. Akkuma beektan dorgommiin kun duraan waggaatti ka International Athletics Association jechuun federeeshinii addunyaa gaggeessaa ture. Amma waggaa 5 booda waggaa 2 keessatti yeroo tokko godhanii shaampiyoonaa kana. Shaampiyoonaa kana adda wanni barana isaa adda godhu
Ugaandaa Kampaalaa Afrikaa kan qopheesse jechuudha. World Cross Country jechuun cross country qaxxaamura addunyaa jechuudha. Dorgommii san gubbaatti atileetota umuriin isaanii 18-19 ka dargaggoo jechuudha. Achiin darbii immoo umuriin isaanii 20 ol kan ta'e akkuma wal qabaa kaatagoorii 5 jechuudha. Atileetota filannee amma atileetota kennu hunda hoteela galamee shaakala itti jiranii dorgommii kana irratti akkuma isin beektan addunyaa gubbaatti Keeniyaa fi Itoophiyaa kan waliin morkitu. Nuti immoo baran akkuma taane taanee dorgommii kana mo'annee amma yeroo atileetota keenya egaa amma hoteela galamee 7 ganeeran jechuudha. Amma ji'a tokko akkasuma hafa. Akkuma wal sararaati atileetota 35 akkas dorgommii kana gubbaatti hirmaatan isaan jedhu bakka akkuma qabatin jedhe kiiloomeetirii 6, kiiloomeetirii 8, kiiloomeetirii 10, kiiloomeetirii 10 malle, kiiloomeetirii 8 malle riilee kan amma kan hundumaa filannee atileetotiin kenna sirri qoqqo'aa jirti jechuudha. Walumatuyyuu biyya gameetti irraa wal dorgomu fakkaata Badube. Akkuma addunyaatti ingidihi kan jedha jiranu akka addunyaatti kan jiru federeeshinii 120 akka addunyaatti kan jiru jechuudha. Haa ta'u cross country yookiin qaxxaamura kanarraa hirmaatu garuu hirga dheedheen beeku garuu hirga 80-50 federeeshiniin jechuudha biyyi akkasiitti hirmaatan qaban jedheeti yaada. Ijoolleen isan qopheeffataneen fa'a namni maqaa bebeekan. Harka 100 keessaa 90 atileetota haareewwaanii hundi isaanii jechuun dandeettaa atileetota beekamtu tokko keessaa ganzabeedha. Yoomiif qajeelchaa jira. Atileetota duraa keessaa Balanesh ol jiraa jirti. Hundummaan atileetota kun immoo haareewwota jechuudha. Naannoo irraa kilaboota adda addaa irraa kan dhufe jechuudha. Atileetota bakkee bu'aa jechuudha. Atileetota haaraa amma atileetota sadiin amma kiyyaame kanaan ala hundi isaanii atileetota kenna amma haareewwaadha. Hagos Gebreewoot keessan jira. Atileetoti duraan beekamoo kan isin jettan amma keessa jiran atileetota kana jechuudha. Qophiin ispoortii taa'aadha tanuma ansoora haala keetii qophii ispoortii wiixataatiin wal agarra nagayaan bulle. Dhaggeeffattoota keenya amma yeroon galgala keessaa isin biraati 2:50 ol darbee jira. Asii immoo waareerra 50 ol darbee jira. Gara qophii itti aanutti ceena. Ameerikaaf uummata ishee. Sirna badhaasa Oskaarii kaleessaa Hooliwuuditti geggeessame irratti Vaayoolaa Deevis badhaasawwan hedduu ammaan duraa fi kaadhimamummaa Oskaarii hedduutii booda Best Supporting Actress yookaan immoo taatoo deggertuu olaantuu ta'uudhaan badhaasamte. Waa'ee ayyaana badhaasa Oskaarii kan waliigalaa kan bara kanaa Peenloop Paawuluu gabaastee jirti. Tujubeetu dhiyeessa. It's not easy for me to admit that I've been standing in the same place for 18 years. Well, I've been standing with you. I got a life too. Don't you think I had dreams? Fiilmii Feensis jedhu keessatti lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa kataate Vaayoolaa Deevis dubartii abbaa warraa isheef dhaabattu hir'ina isaa kan hubattu Roos Maaksan ta'uun hirmaatte. Murannoodhaan cina isaa dhaabbatti sanumaayyuu boonuudhaan. Abbaa warraa ishee akka salphaatti aaruuf ilma ishee hamaa gidduu jireenya wal madaalsisuun jiraatti Roos. Namfakkii abbaa warraa ishee ta'uun kan hirmaate Deenzal Waashingtan ennaa ta'u dubartii kabroorraa mucaa godhatee manatti fide. Isheenis sababaa fudhachuun irra tureef utuu hin ta'in jaallattee simatte. Deevis namfakkii wal xaxaa ta'e fudhachuun kan hirmaatte kun yeroo jalqabaaf miti. Vaayoolaa Deevis badhaasa Oskaar argachuun ishee kun garuu industiriin fiilmii haala jireenya lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa bifa haaraan akka dhiyaatu taasise. Fiilmii kabiroon immoo kan Moonlight jedhamu lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa Mershaala Alii gurgurtaa daawaa sammuu namaa adoochuu irratti kabobba'e namfakkii nama Jo'aan jedhamu ta'uun hirmaate. Jo'aan ganda hiyyeeyyii Maayaamii tokko keessa jiraata. Fiilmii Moonlight keessatti Randeebiyaa fiilmii Moonlight jedhu keessatti Jo'aan gurbaa haatisaa araada daawwaa sammuu adoochuu fudhachuudhaan ilma ishee daandii irratti gatte tokko fuudhee guddise. Marshaalaan namfakkii Jo'aan ta'uun ennaa hojjete akka yakkamaas akka nama deggeruus ta'uun hirmaate. I don't think it's an issue of
there's more films representing Black experience in America. I think it's great films that dhimmisaa fiilmiin itti dabalaa kan jireenya gurraachota Ameerikaa bakka bu'u ka biraan jiraa isa jedhu miti. Fiilmiin kun fiilmii gaarii ka gurraachonni attamiin akka jiraatan ibsuuf beekannaa argatee jedhan Joovanaa Chaarsalar Yuunivarsiitii Joorji Meesanitti daayirektara mana barnootaa fiilmiiti. Beekannaan kun argamuuf yeroo dheeraa fudhatee jedhu. Audiences were starving for stories like that, but David Oyelowo and Ava DuVernay laid the groundwork. Dhaggeeffatoonni yookaan daawwattoonni seenaa kan akkanaa dhaga'uu fedhu. David Oyelowoof Ava DuVernay garuu yeroon kun akka dhufuuf bu'uura kanneen diriirsani. Ava DuVernay waggoota 3 dura fiilmii Salmaa jedhu kan hojjete ennaa ta'u David Oyelowo immoo fiilmii sanarratti qabsaa'aa sochii mirga namaa Maartin Luuter Kingiin ta'ee nama hojjetetti ija babbaasuudhaan hojjete. Badhaasa garuu hin argatin hafe ta'us hojiin isaanii hojii fiilmii keessatti akka gaariitti galmeeffame. Kan badhaasa Oscar argatee ture Denzel Washington seenaa ittiin beekamu kan ofiisaa qaba. Hollywood keessatti waggoota hedduuf beekamaadha. Fiilmii ofiisaa irratti hirmaate Fences jedhamuuf daayirektara ta'uun hojjeteera. Abbaa warraa Rose Troyin ta'uun illee hojjetee jira. Who is Troy? Oh, I don't know. I don't know. He doesn't know. You know, he's working it out. I mean, that's why it's a great drama, because there's drama. Eenyu Troy? Troy ofiisaa of hin beeku, of barataa jira. Kanaaf kan inni diraamaa gaarii ta'e. Diraamaadha kun. Yeroo jalqabamu gaaffiin hundinuu deebii kan argate miti. Kabroon immoo fiilmii Hidden Figures beekamtoota dhoksaman jedhu kan hin jaallanne eenyu diraamaa miira namaa kakaasu seenaa dubartoonni Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa 3 bara 1960moota keessa ennaa lammiin Ameerikaa jalqabaa gara hawaatti ergame gargaaran agarsiise. Fiilmiin sun qalbii daawwattoota hedduu hawate. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanumaa torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.